ani kan hin jedhu jechuudha ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan eenyu gammachiisuuf hojjeestu eenyu taatolu eenyu faa bal'atu jettanii tofajjeestu qoyite ቤተሰብni yoo sin kaffaasises wanti si yaaddanoo sin guutuu baates umuriin keessanoo sin jalaa deemis waan barbaadanoo sin guutu eenyuun gammachiisuuf hojjeestu beetilee kiristoosin faarsaa mallattoo fannoo gooftaa keenyaa baattanii waa'ee Iyyoob barachaa waa'ee Solomoon dubbachaa waa'ee abbaa keenya qulqullicha Abrahaam dubbachaa ishi maal faydaa qabalee nuti jireenyi keenya erga isaan kun fakkeenya nuuf hin taane nuti jireenya addunyaatiif jennee erga lubbuu keenya ofii keenyaan balleessuu ta'ee jechuudha maal gochuudha faarfannaa asirratti an dhugaan sin hin jedha akka sin ilaaltan kana miti ani yoo naarii na dhukkuba na dhukkuba garuu an akka na dhukkuba barbaadee miti na dhukkuba nan dhaqama na yaala garuu harka kootiin of ajjeesuu hin barbaadu sini galee maaliidhaaf of ajjeestu qoy maaliif walirraan barattani yoo maatiin isin kaffaasise silkii keessan cufadhaa irraa baqadhaa irraa fagaadhaa wanti isin gootan hunduu isin jalaa badee isiniif ta'uu baate dhiisaa bakka irraa fagaadhaa waan sanarraa irraa baradhaa har'a wanti yaani nu guutuu ta'uu dhiisuu danda'a umni keenya dhumuu danda'a dhukkubsachaa hojjechuu dandeenya wanti nu aarsu baay'ee jira garuu of hin ajjeesinaa si oolii lama jechuudha bakka amma gaafa guyyaa waaqayyo guyyaa keeti jedhutu of hin ajjeesinaa bakka amma dandeessanitti yeroo haartanitti seexanii isin kakaasti bakka eenyuuf jiraatta namni sii beeku namni sii hubatu hin jiru of ajjeesisin jetti garuu yeroo sana gochuudhaaf osoo hin taane waaqayyo gooftaa obsa keenaaf kenni jedha namoota seenaarsan irraa fagaadhaa namoota yaada keessanii nu barnee irraa fagaadhaa namoota tokko lama sadiitti himtanii isin hin dhageenye irraa fagaadhaa bakka kaayyoo qabda yoo ta'e maatiin isoo si miidhe obbolaan isoo si miidhan firri yoo si miidhe irraa fagaadhu maal ati qophaa kee jiraachuu hin dandeessuma biyya arabaa keessa soo jiraattiin hojjetta miti bakka isa darbe irraa baradhu isa darbeef jettee of hin miidhin of hin ajjeesi አረቺ ልጅ ውሸት በሉኝ በማርያም በቃ ዝም ብለን ነው ስንዘምር በቃ ውስጣችን አዘን አስቀምጠን ስንዘምር የምንውለው በቃ አዘኔ ከኛ ዶፍከቹ ፈርገፋርፈኔ በቃ ፈጂሱን ቀምኑካ ዮ አገም ጅሬኝ ስንተጣይ ዮ ነምንሌ ሲናጂሱ ዳፍ ጀለ ይጀቹ ነምንሱን አርከሳተ ሲናጂሱ ማለት ፈነጂሲና አም በፊተናርተኒ ቆርማኔ ስንትባየቱስ ኡጂና ማስ እንደደፍሱስ ዋንቲ ያደን ሲኒ ጉቱ ባቱስ ዋን ፌተን ሆድ አብደኒ የቹ ሙርቴሱ ኮሚቲ ገሩ ሐመድ እንደሰነቲ ዋቀዮት በቀጣ የሮ ገዲተንስ ዋቀዮት በረዳ በቀጣ የሮ አርገተንስ ዋቀዮት በቀጣ ፕሊዝ በእናታችሁ ዱቲ ጆሌ ከኛ ብያ ረባ ባየት ይጅራ ዱቲ ጆሌ ከኛ ብያ ረባ ባየት ይጅራ 2018 kana keessa ijoolleen biyya arabaatti ofii isaaniitiin of ajjeesan aga ijoollee 3-4 olitti kanneen beeku jechuudha kanneen beeku kan dhukkubsatanii kan guyyaan isaanii ga'ee kan madaamin ajjeesteen alatti ofii isaaniitiin ijoolleen sooshaal miidiyaa kanarratti beeku ofii isaaniitiin kan of ajjeesan nama 4-5 ta'u jechuudha ofiin ajjeesina piliis ofiin ajjeesina osoo obsa akka Iyyoob naa kenni jettanii faarfattanuumo osoo ogummaa akka Solomoon jettanuumo akka abbaa keenya Abrahaam jettanii osoo irraa barattanu maaliif lubbuu keessanii balleessite lubbuu keessanii balleessina wanta feetan hodhabdan lubbuu keessanii balleessina lubbuu kana kan kenne waaqayyoodha kan fudhachuu danda'u isaa qofaadha isin sa'aatii malee yeroo malee of hin ajjeesuu yaadina piliis bannaataachu gaafa haaraan wanti namatti dhufu wanti namatti mul'atu waan baay'eedha garuu akka keessanii of ajjeesuu yaadina piliis ani gaafa akkasii siniin jedhu kan ጎበዚ ተኤ ጭምቶ ተኤ መቲ የሮ ባኤ ገሩ ሃሪራ ዮም ከ ኦፍ ቀቡን እንደዋንልሌ ገሩ አኒ ከኒንዱ ኦፍ አጀሴው ሶንታኔ ኦፍ ደደቤ ኩፌ ኦፍ ኪያን ዱነን ደንዳ ገሩ አርካ ኮካናን አከና ጎዴ ኦኪኒን ቆርቻ ዱጌ ኦኪ ዋንተ ጎዴ ኦፍ ነጀሱ ፈጀሱ ያዱ ገሩ ኬሲ ኮ ጉበና ፊ ደደቢራ ሚዳሜ ዱነን ደንዳ እምቤ ካምኮን ገሩ ኢኒ ኩኒ ፊኒኑ ኦፍ አጀስኑ ተኮሚቲ ፕሊዝ በእናታችሁ akka keessanii of hin ajjeesina amma dandeessanii taariirraa baqachuu yaada namoota isin miidhanirraa fagaadhaa kana dhadhaamsiku bakka sooshaal miidiyaa irraa wanti nama gammachiisu wanti ilaallu tokko hin jiru anamma sijjammar sooshaal miidiyaan kun akkuma baay'ate duuti namootaallee baay'atee jira kanaaf faayidaa isaa argaa hin jiru waan ta'eef osoo danda'amee sijjammar karritti sooshaal miidiyaa kanarraa baqatanii waaqa ofii bichaa wajjiniin haasa'an jiraate namatti tola dhugaa dubbachuuf amma sa'aatiin irra jiru kanatti
በጣም ከባድ keessa jirra jechuudha. Haalli jireenyaa fi haalli lubbuun namaatti ba'aa jiru baay'ee ulfaataa jira.